jalqabarratti hangafoota oduun. Waldaan ogeeyyii seeraa musliimota Itiyoophiyaa nama kabajaa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam xureessuuf yaaluu irratti himata banuuf adeemsa qorannoo yakka xumuruu ibseera. Naqamtutti madrasaan Taqwaa jedhamu eebbifame. Iraan sababa qoqqobbii cimaa ji'oota muraasa darban keessa pirezidaantonni Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi Joo Baayiden irraa kaa'ameen bobaa ishee alergii ishee gadi bu'uu erga jirti. Pirezidaantii US Doonaald Tiraampii dhimma gabbisa niwukileeraa Iraan ilaalchisee xalayaa akeekkachiisaa qabu Iraaniif barreessuu hordofee gaggeessaan Iraan deebii kennan. Miseensi mana maree Beenshaangul Gumuzii heerri mootummaa naannichaa tibbana fooyya'ee hojii irra akka hin oolle gaafatan hidhaman jechuun dhagahame. Ashamaa harka fuunee daawwattoota YouTube chaanaalii Arbii Miidiyaa Neetwoorkii fi sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa nu hordoftan warri gara dhuftan sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a jenna. Amma immoo bal'inaaf oduu har'aaf qabannetti ceena. Waldaan ogeeyyii seeraa musliimota Itiyoophiyaa nama kabajaa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam xureessuuf yaaluu irratti himata banuuf adeemsa qorannoo yakkaa xumuruu ibsan. Waldaan ogeeyyii seeraa musliimota Itiyoophiyaa nama kabajaa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam xureessuuf yaaluu irratti himata banuuf adeemsa qorannoo yakkaa xumuruu mana maree dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa beeksiseera. Maqaa ifay jechuun miidiyaalee hawaasaa kan fayyadamu namni Salaamoon Shifarraawu jedhamu hordoftoota amantaa Islaamaa biratti kabajaa guddaa kan qaban Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagaa fi rahmata Rabbii isaan irraa jiraatu Islaamummaan kana bira darbuun Rabbiin wal qabsiisee waan inni jedhe suur sagalee mul'isuu arjoora kan jiran waldaan ogeeyyii seeraa musliimota Itiyoophiyaa bor irraa eegalee biyyoottan jiran muraasa keessatti dhimmicha gara seeraatti ni dhiyeessina jedhe. Hawaasni musliimaas adeemsa kana akka deeggaruu fi odeeffannoo fi ragaalee qabu akka kennuufis gaafateera. Oduu itti aanutti yoo ceenu Naqamtetti madrasaan Taqwaa eebbifamuun dhagahame. Waggoottan 20 oliif barattoota simatee barsiisaa kan turee fi keessummaa gama lixaa Oromiyaatiin madda ilmi Islaamaa ta'uun beekumsa Islaamaa ta'uun tajaajila guddaa kennaa kan ture Wallaggaa magaalaa Naqamteetti kan argamu markazni Taqwaa piroojeektii haaraa isaa madrasaa bifa miidhagaan ijaarsisee xumuree eebbisiiseera. Saganticha irratti maashaa'ikaan ustaazonni abbootiin qabeenyaa keessummoonnii fi qooda fudhattoonni garaagaraa argaman. Akan gabaasee Spider Miidiyaadha. Oduu biraatiin immoo Iraan sababa qoqqobbii cimaa ji'oota muraasa darban keessa pirezidaantonni Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi Joo Baayiden irraa kaa'ameen bobaa ishee alergii ishee gadi bu'uu argaa jirti. Tiraampii sagantaa niwukileeraa isaa akka to'atu gochuuf yaaluun gara zeerootti isaan oofuu akka barbaadu dubbataniiru. Imaammata dhiibbaa olaanaa Iraan irratti taasisuu kan inni marsaa jalqabaa isaanii keessatti hordofee kan deebisuudha. Inni fi Baayiden lamaan isaaniiyyuu tankaaroota boba'aa Iraan baay'ee gara biyya alaa geejjiban dooniiwwan dukkanaa'oo jedhaman irratti qoqqobbii kaa'aniiru. Tiraampii neetwoorkii dhaabbilee idil addunyaa daldala boba'aa seeraan alaa Iraan akka raawwattu gargaara jedhame irratti xiyyeeffataniiru jechuudhaan BBC gabaaseera. Oduma wal qabateen pirezidaantii US Doonaald Tiraampii dhimma gabbisa niwukileeraa Iraan ilaalchiseen xalayaa akeekkachiisaa qabu Iraaniif barreessuu hordofee gaggeessaan Iraan deebii kennan. Gaggeessaan Iraan Ayatollah Khamenei deebii xalayaa Tiraampiif kennaniin mootummoota kabajaa namaaf hin qabne waliin hin mari'annu jedhan. Tiraampi xalayaa jimaata darbee Iraaniif barreessaniin dhimma niwukileeraa irratti US waliin walii hin galtu taanaan tarkaanfiin waraanaa akka ishee mudachuu malu ibsanii
akeekkachiisaniiru jechuun gabaafame. Ayatollaan Khamenei aariin guutamuun Tiraampiif deebii yoo kennan Iraan mootummoota kabajaa namaaf hin qabne waliin wal hin galtu jiran. Akka gabaasaa UN'tiin Iraan yeroo dhiyoo asii gabbisaa niikuleeraa saffisaan dabalaa jirti. Tiraampi garuu Iraan gabbisaa niikuleeraa akka dhaabduuf waliigaltee uumuun dhiibbaa akka godhan ibsanii turan. Iraan yaada waliigaltee Tiraampi dhiyeessan wajjin walii hin galtu yoo ta'an gabbisaa niikuleeraa ishee haleelamuu akka danda'u akeekan. Tarkaanfii waraanaatti yoo seenne isaaniif balaa waan qabuuf ni mari'attuu jedhan yaadama. Xalayaa barreessee fiira jechuun Tiraampi jimaata darbee miidiyaa US kan ta'e Foxitti dubbatan. Dhimma Iraan bifa lamaan dhumuu danda'a. Tarkaanfii waraanaa yookiin waliigaltee gochuu jechuun Iraan miidhuu waanan hin barbaanneef waliigaltee fixuun filadha jiran. Gaggeessaa olaanaan Iraan Ayatollah Khamenei ammoo sanbata darbee miidiyaalee biyyattiitti yeroo dubbatan maqaa US osoo hin dhayin mootummoonni kabajaa namaaf hin qabne tokko tokko waliigaltee irratti cichaa jiraachuu ibsan. Oduu keenya akka xumuraatiin miseensi mana maree Beenshaangul Gumuz heerri mootummaa naannichaa tibbanaa fooyya'e hojiirra akka hin oolle gaafatan hidhaman. Heera mootummaa naannoo Beenshaangul Gumuz tibbanaa fooyya'e hojiirra akka hin oolfamne gaafii heeraa kan dhiyeessan miseensa mana maree naannichaa fi paartii Dimokiraatawaa Booroo obbo Yohaannis Tasammaa bittootessa 9/2025 humnoota nageenyaatiin to'annoo jala oolan. Barreessaan olaanaa paartii Dimokiraatawaa Booroo obbo Biqilaa Booroo Addis Istaandaarditti akka himanitti obbo Yohaannis Dilbataa gara Finfinneetti balallii akka hin taasifne buufata xayyaaraa Hiddaasee Asoosaa irraa erga deebifamanii sa'aatii muraasa booda mana jireenyaa isaanii irraa fudhatamuun gara waajjira poolisii aanaa Asoosaa lamatti geeffaman jiran. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduu fi odeeffannoon keenya kan ammaaf qabannee kanuma hanga kan biraa qabadhee dhiyaadhuuf nagaatti.